Afrikaan Akaadaamiiwwan barnootaa geejjiba galaanarraa dhibba tokkoof 50 ol qabaattus hojjettoota galaanarraa addunyaa keessaa dhibbeentaa qofaa qabaachuu ishee ibsamee jira. Pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahman Mohammed Abdullahi Yohan Irroon hariiroo Itoophiyaa fi Somaalilaandii moofoytee turte haaromsuudhaaf guyyaa irraa onkololeessa 14 bara 2025 magaalaa Finfinnee seenutu dhaga'ame. Lammiileen Oromoo godina Shawaa irraa ka'uun naannoo giddugaleessa Itoophiyaa qubsiifaman dhiibbaawwan garaagaraa irraa gahaa jiraachuu Koomishiniin Falmaa Mirgaa Namoomaa Itoophiyaa Isamakoon beeksise. Gama raawwii hojii paartii mootummaa naannoo Oromiyaa hormaana tokkoffaa bara 2018 magaalaa Adaamaatti guyyaa irraa eegaleeti jira. Gama biraatiin ammoo abbaan qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yaadataa Junayd Doydoqqeewwan yookaan motorsaayikilii 6,800 biyya alaatti galchee mootummaa naannoo Oromiyaatiif kanneen mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila loojistiksii gandoota baadiyyaa mudachaa jiru furuudhaaf gandoota baadiyyaatiif dabarsee kennuutu dhaga'ame. Itoophiyaan guyyaa har'aa qondaaltota olaanoo lama aangeessiteen obbo Sandaaqoon Dabbabaa Koomishinara Koomishinii Anniisaa Nikularaa Itoophiyaa fi Ambaasaadar Laggasaa Jibuutiitti Ambaasaadara aangoo guutuu Itoophiyaa gochuudhaan muuddee jirti. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jecha guyyaan irraa onkololeessa 14 barri 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya irraati bal'inni oduu teenya irraa akka itti aanutti dhiyaata. Afrikaan Akaadaamiiwwan barnootaa geejjiba galaanarraa dhibba tokkoof 50 ol qabaattus hojjettoota galaanarraa addunyaa keessaa dhibbeentaa qofaa qabaachuu ishee ibsamee jira. Hojjettoota galaanarraa addunyaa miiliyoona 1.9 keessaa ardiin Afrikaa hojjettoota dhibbeentaa qofaa qabaachuu himamaa kan jiru yoo ta'u, rakkoowwan galaanarraa biyyoota Afrikaa mudatan furuuf Afrikaan Maartaayin bara 2025tti konferansii isaa magaalaa Finfinneetti geggeessuu eegalee jira. Walitti qaban konferensichaa obbo Francis Joobart akka jedhanitti walga'iin kun biyyoota Afrikaa humna cimaa qaban dooniiwwan isaanii sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuu fi daldala keessatti biyyoonni ardichaa hundinuu fayyadamoo gochuudhaaf gahee olaanaa qaba jedhanii dubbataniiru. Dabalataanis konferensii kanaan lakkoofsi hojjettoota galaanarraa ardichaa guddisuu fi akaadaamiiwwan akkasumas dhaabbilee idila addunyaa waliin qindoominaan akka hojjetaniif doolee barnoota akaadaamichaa geejjibaa fi loojistikii galaanarraa giddugaleessa godhatee babal'isuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu kan himame yoo ta'u, konferensiin kun guyyoota itti aanan 3f magaalaa Finfinnee keessatti itti fufiinsaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, yeroo itti aanu walgahii idila addunyaa dhimmoota galaanaa irratti qophaa'uuf galteewwan Afrikaa konferensii kanarraa akka argamanis kaa'ameeti jira. Somaalilaandii Itoophiyaa wajjin waggaa tokkoo fi cinaa dura waliigaltee walhubannoo hulaa galaanaa mallatteessuun ni yaadatama. Yeroo Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee hulaa galaanaa mallatteessan pirezidaantiin Somaalilaandii duraanii waliigaltee kana mallatteessee Musee Biin Abdullaahiiti ture. Waliigaltee hulaa galaanaa Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattooti tanaan Somaaliyaa mufachuudhaan Itoophiyaa wajjin wal dhabdee keessa galuun hariiroon Somaaliyaa fi Itoophiyaa hedduu boorawe. Ji'oota muraasa booda immoo pirezidaantiin Somaaliyaa waliigaltee tana Itoophiyaaf mallatteesse Musee Biin Abdii filannoo pirezidaantummaa Somaalilaandiitiin injifatamuudhaan Abdurrahman Mohammed Abdullahi pirezidaantii Somaalilaandii ta'uun itti fufe. Itoophiyaa fi Soomaaliyaanis manguddummaa Turkiitiin yeroo lamaaf eega magaalaa Ankaraatti waliin mari'atan booda araaraman. Haa ta'uutii malee ammoo hariiroon bishaanii Somaalilaandii fi Itoophiyaa jalqabdee ture moofa'uudhaan haalli siyaasaa gaafa Afrikaa guutumaan guututti jijjiirama fide. Itoophiyaa fi Soomaaliyaanis hariiroon isaanii gaarii haa fakkaatu malee pirezidaantiin Soomaaliyaa biyyoota Itoophiyaadhaan bishaan irratti wal dhaban Eertiraadhaa fi Masrii wajjin hariiroo waraanaa hunda uumuudhaan Masrii yeroo jalqabaatiif nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa jalatti waraana isii Soomaaliyaaf ergite. Soomaaliyaa, Eertiraa fi Masriin biyyoota miseensa gamtaa Arabaa keessa jiran hoggaa ta'u biyyoonni sadeenuu Itoophiyaa wajjin bishaan irratti wal dhabuun tuttuqii qaban hammeessuun siyaasa gaafa Afrikaa guutumaan guututti hariiroo waraanatti jijjiiran. Baatii tokko dura pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud eebba hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa irratti argamuudhaan wajjin eebbisuu ilaalchisee Masriin ammoo Hassan Sheikh Mahmud dabalatee hoggantoota Afrikaa eebba hidhaaromsa Itoophiyaa irratti argamanitti mufachuu ibsuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee dhiyeenya kana pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gaafii fi deebii miidiyaa Al-Arabiyaa wajjin taasise irratti biyyoonni daangaa galaanaa waliin qabnu wajjin mari'achuun barbaachisaa ta'uu dubbate biyyoota kanneeniif yaamicha marii nagaa dhiyeessiti ture. Hassan Sheikh Mahmud haasawa kana ergan taasiseen booda guyyaa lama booda ammoo kaleessa onkololeessa 13 Itoophiyaa dhufuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin dhimma nageenya naannoo gaafa Afrikaa irratti mari'achuun erga deebi'een booda guyyaa irraa ammoo pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahman Mohammed Abdullahi Itoophiyaa seeneeti jira. Pirezidaantiin
pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahman Mohamed Abdullahi wayita buufata xiyyaara internaashinaal Boolee ga'utti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexiyoosiin simatamuudhaan mariin jalqabamuun gabaafameeti. Akka xiinxaltoonni hedduun yaada kennataa jiranitti hariiroon Somaalilaandii fi Itoophiyaa haaromuu deemtu kun siyaasa gaafa Afrikaa hedduu jijjiiruudhaan yookaan furmaata waaraa yookaan ammoo siyaasa hamaata amma jiru itti fufisuu danda'a jechuudhaan sodaa qaban ibsachuu irratti argamu. Lammiileen Oromoo godina Shawaa irraa ka'uun naannoo giddugaleessa Itoophiyaa qubsiifaman dhiibbaawwan garaagaraa irraa gahaa jiraachuu Koomishiniin Falmaa Mirgaa Namoomaa Itoophiyaa Isamakoon beeksise. Koomishiniin Falmaa Mirgaa Namoomaa Itoophiyaa Isamakoon qorannoowwan baatii lamaaf taasisaa tureen akka ifoomsetti bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Anniyyaa fi godina Shawaa Lixaan aanaa naannoo irraa buqqa'uudhaan naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Guraagee magaalaa Walqixxee fi aanaalee biroo keessa hawaasni qubsiifaman sodaa nageenyaa fi sarbii mirgaa namoomaa akka isaan irratti raawwatamaa jiru walgahii dhiheenyaa kana magaalaa Osaanaa taasisee fi marii bal'aa godhame irratti ifoomsee jira. Walgahii kana irratti bulchaan godinichaa fi hooggantoonni olaanoon koomishinichaa kan hirmaatan yoo ta'u qorannoo koomishinichi taasisee lakkoofsi buqqaatotaa magaalaa Walqixxee fi naannawaa sanii qubatanii ragaa qabatamaadhaan qindaa'uu dhabuun isaa sarbii mirgaa namoomaa lammiilee kanarratti akka raawwatamuuf karra saaqee jira jedhani. Dabalataanis deeggarsi namoomaa hawaasni qe'ee isaanii irraa buqqa'ee akka argataniif haalli mijaawaan akka hin jirre kan eere koomishinichi rakkoowwan mul'atan kanaafis mootummaan furmaata kaa'uudhaaf wanti hojjete hanga ammaatitti akka hin jirre koomishinii falmaa mirgaa namoomaa Itoophiyaa Isamakoon qorannoodhaan ragaalee deeggarameen ifoomsee jira. Walgahii kanarratti kan hirmaatan bulchaa godinichaa dabalatee qaamoleen mootummaa walgahichaa irratti argamanii rakkooleen eeraman kunniin hedduun isaanii dhugaa ta'uu himuun rakkoolee kanneen furuudhaaf gara fuulduraatitti kallattii kaahanii akka hojjetan odeeffannoon koomishinichaa irraa bahe ni addeessa. Gamaagama raawwii hojii paartii mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana takkaffaa bara 2018 magaalaa Adaamaatti guyyaa irraa eegaleeti. Gama biraatiin ammoo abbaan qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yataa Junaydii dodoqqeewwan yookaan motorsaayikilii 6,800 biyya alaatii galchee mootummaa naannoo Oromiyaatiif kennee mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila loojistiksii gantoota baadiyyaa furuudhaaf dodoqqeewwan kana dabarsee kennuun ifoome. Mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa irraa gamaagama hojii kurmaana takkaffaa bara 2018 magaalaa Adaamaatti ilaalaa jiruun malaammaltummaa ittisuun hojii dhabdummaa xiqqeessuu hiyyummaa xiqqeessuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabu akka ta'e pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa miseensota walgahii kanaatti dubbateeti jira. Gamaagama raawwii hojii mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti guyyaa irraa eegale kun hanga guyyaa 3tti kan turu hoggaa ta'u gamaagama laalamuu jalqabee kanaan hoggansi gaafii uummataa deebisuuf milkaa'inoota argamaniin odoo hin shawwadamne egeree dhalootaaf yaaduu fi cichoomina kaka'umsa xiiqii olaanaan hojjechuu akka qaban pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa miseensota gamaagama hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kan hubachiiseeti jira. Mootummaarraa hanga nama dhuunfaatti aadaa qusannaa uummataa cimsuu humna walootii fi dhuunfaa sirriitti fayyadamuun kenna tajaajila ariifataa fi hojiiwwan birooti irratti hojjetamuu akka qabus dhaamsa dabarseeti jira. Kana maleellee hojiiwwan bara dabre hojjetaman sirriitti akka qoratamanii fi gaggeessitoonni sirriittiif ilaaluu akka qabanis yaadachiiseeti jira. Gaafilee misoomaa uummatarraa dhiyaatan akka naannootti deebisuuf hojjetamaa jiraachuu kan hime pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha. Malaammaltummaa ittisuun hojii dhabdummaa xiqqeessuu fi hiyyummaa xiqqeessuu fi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun waltajjicha irratti xiyyeeffannoo argachuu akka qaban irra deddeebi'uudhaan dubbateeti jira. Wantoonni akka hannaa niitoorkii hojii dhabdummaa qaala'insa gatiitii fi injifannoo xixiqqaachi if dagachuun hagam to'achaa akka jirru gamaagama kanaan qoratamuu akka qabu jechuudhaanis dubbateeti jira. Gama biraatiin abbaan qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yataa Junaydii jalqabbii waltajjii gamaagama mootummaa tanaan duratti motorsaayikila yookaan dodoqqeewwan biyya alaatii galchee 6,800 mootummaa naannoo Oromiyaatiif kennuudhaan dodoqqeewwan 6,800 obbo Yataa Junaydii mootummaaf gumaacha kanneen hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhaniiti jiru. Haaluma kanaan dodoqqeewwan abbaa qabeenyaa kaampaanii Brighton obbo Yataa Junaydii mootummaa naannoo Oromiyaatiif kanneen pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo tajaajila loojistiksii raddaalee baadiyyaa Oromiyaa mudachaa jiran furuudhaaf gandoota baadiyyaa Oromiyaatiif dabarsee kennuun gabaafameeti jira.
Itoophiyaan guyyaa har'aa qondaaltota olaanoo lama aangeessiteen obbo Sandaaqoon Dabbabaa koomishinara koomishinii annisaa Nikularaa Itoophiyaa fi ambaasaadar Laggasaa Jibuutiitti ambaasaadara aangoo guutuu Itoophiyaa gochuudhaan muuddee jirti. Aangoo guyyaa har'aa biyyattii keessatti kenname ambaasaadar Laggasaa Tulluu Jibuutiitti ambaasaadara aangoo guutuu Itoophiyaa ta'uudhaan pirezidaantii Ifeedirii Taayyee Asqasillaasee harkaa xalayaa muudamaa isaanii fudhachuun waadaa seenanii kan jiran yoo ta'u, muudamaa isaanii kanaanis biyyattii hariiroo Jibuutii waliin qabdu cimsuun gamatti kaayyoo ergama guddaa biyyattiin akka bara kana qabattee itti fufsiisaa jirtu haalawwan ulaa galaanaatiin wal qaban ta'an mijeessuu keessattis gahee olaanaa akka taphatanii fi dhiibbaawwan lammiilee Itoophiyaa Jibuutii keessa jiran irra gahaa tures hir'isuu keessatti qooda guddaa akka bahatan abdatamee jira. Ambaasaadar Laggasaan hojiiwwan hariiroo galeessaa Itoophiyaa fi Jibuutii caalatti cimsanii akka raawwatan pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee qajeelfama hojii kan kennaniif yoo ta'u, sirna kanarratti ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootos dabalatee aangawoonni biroo argamuun odeeffannoo waajjira ministeera muummichaarraa argame ni mul'isa. Oduma muudamaa wal qabatu guyyaa har'aa Itoophiyaan aangeessiteen obbo Sandaaqoon Dabbabaa koomishinara koomishinii annisaa Nikularaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Ministeerri muummee Ifeedirii Dr. Abiy Ahmed onkololeessa 4 bara 2018 irraa kaasee obbo Sandaaqoon Dabbabaa koomishinara koomishinii annisaa Nikularaa Itoophiyaa gochuudhaan kan muudan yoo ta'u, dhiheenya kana Itoophiyaan gabbisaa Nikularaa fi annisaa Nikularaa oomishuu irratti biyyoota garaagaraa waliigaltee mallatteessuu fi biyya keessatti oomisha annisaa Nikularaa eegaluudhaaf hojjechaa jiraachuu ishee gabaasnee turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u, hojii kana bifa qindaawaa ta'een nama gaggeessaa jettee yaaddes muuduu ishee himamee jira. Manni marii ministeerotaa walgahii idilee 49ffaa har'a taa'een dambii hundeeffama koomishinii annisaa Nikularaa haaraas raggaasisee jira.